دمني جرامي تمام تمام يا خلاص أما نقول بس ها ما يجيبتن كوتو سنول بس هاي فيديو هذا لو ما ترى يا ده خيسة كندا بعدين ما كاو سوج بريسون سورة اللي نجاو تسورة تنرجع هنا ورجي بس هدوتك عالم سجارة يجوا ناس سجارة أتينا سجارة أمو قاس يتوه فانت مودي ودي كنا من سجارة فكستي وانت تتمري حاجة عن سجارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوتا برتفخينيا نجيني خينيا خان نرام دي بكي سنجرتن تسناغو وجه نجيني ما تجرا متيمي نجيني ما تجرا ميد أما خيافي ركون كسجرو هم دايتشو أرانتنا ونين دفع دي بيف إسنا رالي تريد نجري فهم خيا دي فهم نقول كرو نبيتنغا واولين جنيد دبا رجع urjiin bas diddeega karadhe dadhabe waan ta'eef ragaa isii wajjin haasofne guutuu isaa arraan tana fideetiin kunoo isinillee na wajjin qooddadhaadha koomantii jalatti waan yaada keessan kan addaadha maaliif dhiisi warra jettanis hindiisiniitii jalatti laffa warra jalatti laffaa waan naa dhufu asirratti jechuudha waan yaada keessan kan achuu na gargaaruu yaada na gargaaran isin jaa galatoomaadha daawwataa keenya galatoomaadha yaada keessan naa kannaa. maaliif yaada keessan fudhadheetiin waan naaftaa irraa qabadhaa jechuudha. Ragaa guutuun isinitti agarsiisu yoo mandara. Ragaa kana guutuu isinitti agarsiisaa isin na wajjin hordofa. Isa kollee na biriin jiru bas bakka jiru irra dawwaleetiin isin waa maaliif waan ragaa kana waliin baasa jeetiin jira. Yoonii fi bas waliin baasin keessan hin dhiisa. Irra dawwaleetiin warra kudha wal dubbannee yoonni wal baasan waliin baasa. Takkanaatti horsiisuu keenya meen hojii turaa irra dawwaleetiin yoonni yaadne. هلو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. زكو كم نجاجرتا؟ سيارة. بركة عارف إذا ولا سلكي لين كافتو؟ أيه. سي نبرة رفتجي تلاو خان سجله سنكا سجله رجالة تاني سنجسن أولين باسجيه. سجله أولين باسن وجيهم بكبرات يمدي هذا فندق دينه. سجله سنكو أولين باسي. أدين سافود درا خطيبيه منو. أيوة. وجي مرينه دي تيانا. خلاص ركون كم فرنا أولين باسي cuma تنا بكا إيه كمالين كوري تدبني جرامي تمام تمام يا خلاص أما نقول باسا هيا جي جبادو خلاص يلا يلا داوتا بتوين قرتن كهونو بس كونس بكبراجر بكوجي جراجو يرون تتولي دفون دي مالفي هذا بكبرو دفا بس فرا أول باس نانجي جرنيس ما نقول فرا أول باس ري ما نقول تدبيجا ميدمور أول باسه إسمه ركين خيا كنا وجينا كردن جيتي ما نفي ركنا خيا كنا وجينا كذا وتوه أما تنا رجع بطول إسمه أول باسه رجع بطول إسمه تكرسا نوجينا كيف ده نوجينا ردفا no لا والبرنوت خيني قاعد درو جرك والبر رأي قلنا نسنجر سيس شوف نامنو كوني سيلة جوجا سوينه مي كم لا أكنا ولي بريسة تريجو سني فدبانا فكذا بريهم نوني بريهم كاو سوج بريسون سورة اللي نجاو تسورة تنرجع هنو أرجي سامبو سجلي إرك سجلي ترت بريء سنجرس أرجي أكمل تنجا في عادي نجا قبته سجلي ديس كنا تنا أتكلم كلو تاو ما نجا نمني جي ولي قبته نجا قبته كمال جبته ودوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كم نجا في عادي جرتاتي ليكم تنا مكان كيبول سالاتي بيكادو غارم نما فمسيبا لقمان يعني مكان كيبول سالا ومكان ميديا بوبا نايم جرتا سجلي ناس ديبي Urji magang ya bul cuma media pe beli je pagi tu magaru bul cara magak ya kan duga. Atis urji mamre he. Urji matin si biar kaga ane kan si biar kati ane magak ya bul cuma olah. Urji magang ya bul cuma media.
Ayee rakkoon kan wal barnoota gaarii. Anillee maqaan kiyyaa hojii manaan jaani. Maqaan kiyya sama dhugaatii jechuudha. Maaliif jennaan maqaa kiyyaa fi biyya kiyya warra kiyyaa hin dhoosu. Maqaa abbaa kiyyaa maqaa kiyya hin dhoosu. Maqaa kiyya kan biyyaa hojii manaan. Saniifuu wal barnoota gaarii daansiin ja'a. Ayyaayyaa kaa hojii. Teorii isaa Oromiyaa irraa naannoo kamiti? Naannoo kam dalatte Oromiyaa irraa? Ani jechuun Oromiyaa irraa ijoollee argeeti. Ijoollee argeetiin siin ja'a ati eessa? Maali gaafachuu barbaadde aadiidha rakkoon qabu waan hin danda'u taanaan rakkoon qabuun siin ja'a gaafadhu. Oh maashaallah anis ijoollee argeeti. Ijoollee argeeti kan illee naa ijoollee naannoo takkaa ta'a waan bareedaadha. Wal arganne garuu natti ulfaataa jira waa hedduu sitti machuu barbaada ati kamiyo? Ayyaamtuu dhaga. Maali gaafachuu barbaadde aadiidha rakkoon qabu waan hin danda'u taanaan. Lafa bakka deemte waanuma dandeessu warra dhiiraa xiqqoo natti ulfaate garuu yeroo si gaafadhe garuu ati maal ni beektaa wanneen si gaafachuu barbaade xiqqoo waan biraa deemte kaa. Dhiiraaf dhalaa jettuu jaalalumaa fi waan adda addaati jira kanuma bas jaalaluma sirraan qabsan jechuu barbaadeeti. Jaalala jechuun gaafa lagooyitaati jaaniimi mukarraa nama qabdi. Rakkoon qabu aadiidha. Jechuun atis dhiiraa anis dhalaadhaa keessattuu dhiiraaf dhalaa sun taane atis ilma shababaa tokko taatee anis intala dubaraati rakkoon qabu aadiidha. Amma ishii gaana jiraami. Lafa jiraachuu dhagaa lafa jiraannaa rakkoon qabu waan lafan jiraa. Wal arganne jechuudha. Kam jetta? Amma ishii gaana jiraami. Qorii garuu antara dibdeetu takka namni akkanumatti nama laalee nama jaalataa mudii moora gubbaa nama argee garuu gaa erga jaaladheetiin jira jaalala silaan qabee jettee rakkoon qabu. Akkas osoo hin taane bas maali jiraame namni tokko jaalatti iyyaan illee seenti jaanii akkasuma iyyaan seenti bakka jirtuu fi kana kana yoo natti himte si wal argee wal baree jiraame akkasitti wal arguullee hin dandeenye bakka itti wal agarruullee kana kana si wal malallee akkasitti wanni jenni jeeti. Hojii jalliftee bara. Jaliftuu. Kun agartee raqamni kiyya kana si seename raqamni kiyya kaa akirrisaa 63 kana kanarra naa dawwale jechuun hoggaanii fi manarraa gabbaate kanarra naa dawwaliiti hoggaati haaraan hin jiru sana dhufte gabbeetiin si fuudha. Amma asitti illee raqama walii arginee jira jechuudha. Yeroo dhufuu deemtu. Yeroo dhaquu deemu jechuudha. Amma yeroo dhaquu deemu raqamaas argitee dawwalee fi dawwalaa fi dhaqe. Kun hojii dhala kun hojii hordofaa agarumaatti. Tole jenna amma si dawwalaati. Inni dawwala garuu amma dhufuun danda'u ni beektaa xiqqoo haala mijeeffadheetiin akkanatti qullaa dhufuun barbaadu waan ta'eef. Waliigaluu maal barbaachisa duuba kalaas yaani wal bareen akka nama takkatti bulchaa jira jettanii suurtiidhaan sin jee maqaan kiyya duraallee na beektati. Anillee si baree akkati bulchaa taati garuu si baruu caalaati yoo namni beekadhu as gubbatti si hojjaa sababa yoo dhufee qaama wal arge akkas tirroo yaadan saniifuu ergatti kalaas yaani raqama keetis na argisiin ta'u walitti raqama keetis erge kunoo kaakiri 63 kana sin jee. Saniifuu jechuun erganiif inni dhufa raqama kan argatu si erge maaltu afare hottu kamaali. Inni dhufettee maal mijeessa wanni mijeessa maali immoo qalteen nama nyaachis deemta hoggas dhufte maal godhu deemta. Hottu kanas rakkoon qabu qaama wal garee akka nama takkatti. Inshaallah qaama hundaa fuuldura gartee itti chaalan sin ja'a. Daawwitaa hortona jechuudha. Hottuu jettee na dinqiteefuma. Amma asirratti ni dhufaan jenimi hottuu dafi hottu. Gaafa nan dhufu akkas waan isin nagooti beektan gaa. Gaafa nan itti dhufu waan isin nagooti mee viidiyoo jalqabaati malaala. Waan isin nagooti jechuudha. Akkasumatti naaf faasin. Hojii akkasii miti barmaan nu beektaa gaa. Ani na bira gaa akkuma dhugaa sanitti gaa ni jiraame. Akkuma dhugaa sanitti sirraa na qabdee ni jiraame gaa jaalatti. Saniifuu waa hunda
waan mijeeffannee walii gallee waan hunda bitannee dhufuun barbaade maaliif guyyaan dhufe guyyuu san fudhachuu waan hin barbaaduuf ati kam jettame maaliif hedduu soordofa waan ta'eef siin beeka waan ta'eef ani duran hedduu soordofaa ture. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami nagaa urjii. Guyyaatti aanu jechuudha. Si dabala. Tasaalaan si dabala kaastu maaliif garuu haa taate ollaan murii ibtaa bara. Adiif sabame. Laa wallaa telefoonaan kan garee bas rakkuutiin jira. Amma nakkuma yeroo biraa keen telefoonaan keetu argee naa deebisee yaa. Ayya hawlii yoo si dabaleen kaastu maal taate bara yaadiyoo. Yaadna kana jeesee baratanii yaaddusaa maal isa qofi maal taate. Hedduun si yaada bara urjii maal jettee hoo duuba. Si arguu faafadaa bara si dabalee kaastu telefoonaa. Laa wallaa telefoonaan kan garee. Ayya hawlii yoo si dabaleen kaastu maal taate bara yaadiyoo. Urjii barsiin jaladha lubbuu. Ayyalaan batiin kaa ati na jaalattu masa maali? Wallaa inni illee akkasuma si jaaladha. Bas hedduu takka haadhaan si jaalatu jechuun naa si jaalata. Ati naa hin jaalatu. Ammoo hoggaa asitti afaan damma dibattee akka nama na jaalatu fakkeessite wanti jetta malee haga aan si jaaladhu ati naa hin jaalatu. Guyyaa sin jechuun akka nama takkatti raqama kan argi kutu naa jettu si ergiin ture. Kootu wal garraa qaamaan siin jee ani waaytuu takka siin jee ture. Ati ammoo raqama kiyya fudhatteetu machumaan siin jette ammoo rakkoon qaba yaadira. Amma wal arguu hin dandeenye hin dhugtu na bira. Qooqaas yaadee warra. Kun akkana hundaan jettee jechuudha. Laa urjii aan kamitti afaan deema dibadhee siin jaa. Dhugaa anumarraa dhugaa haasawuma kiyyaa tokko nama bara. Wallahi hedduu si jaaladha dhugaa aan. Ayyi galatama hattuu jaalachuu ati fayyadeen. Wallahi nin dhufa warra maal beektaa? Nin dhufa wallahi siifin dabala qoyame. Eessa jirtu amman dhala jira? Manuma jirtaa mire? Mana jira yaani. Oguma kiyyan taa'u jira hedduu takka kophaa kiyya jechuun namni takka na bira hin jiru dabbaramu jira kootti yoo ni filtee oggaanii fi dhuftee as keessa naaf dawwaltama gabbeessa si fuudha siin jeemi. Ayyayyee urjii ammaan tana bahutti jira manarra. Dhufti jira bas. Andan bahuu hin deema. Gizeen dhufi sim dawwala. Hin jawaatin jawwaalaa tole. Ayyee beetiin jira maarran jaale urjii. Ayyee rakkoon qabu. Oggaas dhuftee as keessa naa dawwali. Ayyee beetiin jira maarran jaale. Bakkuma siin jesanitti jechuun baasa raawwatama sukkarmaarketa guddaa sii misan gartee bootaa sii hossa achuma. Ayyaa urjii dhufee hono laalamas supermarketii bira geejjiba. Laa dhaabbanni yaamusti gabbaa achuma dhaabbanni eegatamaa achi hin deemin. Meera eessa jirta mee kuna sukkarmaarketa bira dhufeetiin jira meessa jirta jirtu. Dhufee hono urjii nagartuuti. Hambee. Daawwataa hortama jechuudha. Kun ammaan tana dhufeetiin bakka itti nama baasarraa giseen buuna fuutee mana nagalchite. Mana nagalchitee giseen garagaramtu mee isin akkam jettame. Namni mana si garagara. Waa meeqa wajjin jennee wajjin yeroo dheeraa wajjin barsiin. Haasoo diraana jechuudha haasoo diraana dhaggeeffatanii jettanii. Ni gartanii. Waan dhumaatii miti bara. Egaa diraana wajjin dabarsineeti deebitee na gargartaa. Anduuba akkanumatti nama kan na gargara kana guyyaa keessaa dhiisaame. Isin maaltu dhagaame. Egaa nama meeqaan jechuudha na bilooksifte jechuudha. Ni dhisa. Amma hin cittan guutuu isin barbaadaa isin biyyoo haga dhumaatti ilaala yaada keessa kanadha. Tanan isin dhama ta'utu horta keenya yeroo gaarii naaf jedha hanga biyyootti aanu jiran waa walitti dachaanu ni agartan isin illee tartatti aanu irratti akkaan isin hortaa'u na laatan.